akka dafee isin qaqqabuuf subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna. Gama qophii keenya har'aatti yeroo deebinu maloota 12 shamarreen tokko akka jaalala keetiin qabamtuuf itti fayyadamuun barbaachisu qabadee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumuraattis nu hordofaa. Dubara tokko jaallattee jirta yoo ta'e daftee jaalala keetti himuu hin qabdu. Haga isheen jaalala keetiin qabamuu mirkaneeffattutti maloota 12 asii gaditti tarreeffaman hordofuun akka isheen si jaallattu taasisuu ni danda'ama. Yeroo fayyadamtu garuu of eeggannoo cimaa gochuun si barbaachisa. Inni jalqabaa jaalala kee ibsachuuf hin jarjarin. Suutaan taphachuu qabda. Jarjartee yaadaa fi iccitii garaa kee keessa jiru hunda dhangalaasuu hin qabdu. Akkasumas ifachuun sirraa hin eegamu. Kanaafuu nama jaallatte tokkoof daftee waan garaa kee jiru hunda hin himin. Inni lammaffaa hordofii madaalawaa ta'e si barbaachisa. Akeekaa fi yaada kee guutummaan guututti gama ishee deebisuun hin barbaachisu. Yeroo hundaa ishee qofa hordofuun sirraa hin eegamu. Kunis lafumatti waa'ee keef akka dhimmoomtu ishee taasisa. Dubarri umriin ishee ol ka'aa ta'ee fi ilaalchaa fi yaadni ishee bilchaataa ta'e yoo ati yeroo fi yaada kee guutummaan guututti laatteef si dinqisiifatti akkasumas si hubatti. Garuu yoo umriin xiqqoo taatee fi ilaalcha gabaabaa qabaatte nama gatii hin qabne si seeti akkasumas si tufatti. Inni sadaffaan of jaallachuu qabda. Kun waan baay'ee bu'aa qabudha. Mataa keetiif ilaalcha bareedaa qabaachuu sirraa eegama. Yoo ati of tuffattee namni biraas sin kabaju. Kanaafuu of kabajuu fi ilaalcha bareedaa ofiif qabaachuun akka namni biraas hin tuffanneef si gargaara. Inni afuraffaan sadarkaa boonaa kee eeguu. Sadarkaan boonaa dubara biratti hagas mara gatii hin qabu. Haa ta'u malee of boonsuun barbaachisaadha. Nama fayyaa taatee mul'achuu, uffata sirraa bareedu uffachuu, foolii nama hawwatu qabaachuu fi kanneen kana fakkaatan yoo eegaman bareedaadha. Inni shanaffaan ofitti amanuu qabda. Hamma ilaalcha bareedaa mataa keetiif qabaattutti ofitti amanuun ni ulfaata. Waan dubarri si jaallachuu diddeef yookaan waan nama jaalala qabsiisuu dadhabdeef jettee yoo of tuffatta ta'e dogoggoradha. Kanaaf of ta'ii mul'adhu. Ofitti amani. Ergasii addunyaa hunda ittiin of bashannansiisuu dandeessa. Inni ja'affaan amaloota hin barbaachisne kanneen akka iccitii qabachuu, amaloota akka hinaafuu dhoksuu qabda. Keessattuu yoo namoonni biraa ishee hordofan ta'ee hinaaffaa kee dhokfachuun dirqama ta'a. Yoo hedduu hinaafta ta'ee isheen nama finxixaa taasiseeti. Hammas jaallachuu ishee hubattutti hinaafuun guutummaan guututti hin barbaachisu. Yoo isin lachuu wal jaallatan ta'e hamma hinaaftu xiqqeessuun gaariidha. Inni torbaffaan kabaja ishee eeguu. Kabajaa fi iddoo barbaachisaa ta'e laachuu fi yeroo isheen haasoftu gurra kennu nama biratti ishee xiqqeessuu dhabuu akka isheen si yaadduuf carraa kennuufii qabda. Inni saddeettaffaan hirkoo ta'uu fi yeroo isheen gargaarsa barbaaddu ishee gargaaruu, yoo rakkoon ishee mudate haga danda'ametti bira dhaabbachuu. Yoo kana goote kitaaba ishee irraa gaarii keessatti barreeffamta. Inni saglaffaan akka ishee jaallattu itti himuu hin qabdu. Kun dogoggora isa guddaadha. Hamma yoo xiqqaate mallattoo ishee irratti argitutti yeroo waliin haasoftan haasawaa bashannansiisaa ta'e filadhu. Haasawaa fi taphni kee itti fufaa haa ta'u. Guyyaa tokkottis hunda fixuu hin qabdu. Yeroo hedduu akka isheen dubbattuuf carraa kennuufii qabda. Gaaffii gaafachuu keessattuu kan jaalalaan wal qabatan irra caalaatti maal akka jaallattuu fi maal akka jibbitu kunis fuulduratti si fayyada waan ta'eef. Inni kurnaffaan kennaa kenniif. Kennaa yeroo jennu waan guddaa qofaa osoo hin taane wantoota xixiqqoo yeroo argitu kan ittiin si yaadattu ta'uu qaba. Innis yeroo hundaa wantoota isheen jaallattuu fi dhimma itti baatu ta'uu qaba. Inni 11ffaan yeroo hundaa ishee bira jiraachuu hin qabdu. Yeroo hundaa ishee barbaaduu hin qabdu. Bilbilaanis ta'ee qaamaan isheenis akkasii iyyafattu carraa kennuufii qabda. Inni 12ffaan ilaalcha jaalallee ofii qabaadhu. Akka nama ishee jaallatutti ishee kunuunsuu qabda. Jaalala kee afaaniin qofaa osoo hin taane gochaanis mul'isuun sirraa eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan irraaf qopheeffamne kana fakkaata ture. Malleen kana yoo hordoftan carraa nama jaallattan argachuu keessan gaarii akka ta'u abdiin qaba. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif hedduu galatooma.